isin jirtu. Har'a ergaa gabaabduu namni kamuu keessattuu ijoolleen shamarran obboleeyyan keenya shamarran jechuudha biyya hambaa keessa facaatanii jirtanii waan kana dhaggeeffachuu qabdu sirriitti. Dhaggeeffachuu qofaa miti irraallee waa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Ergaa takka jechuudha obboleettii takkatu akka jechuun namaaf barumsa ta'a waan akkasii jetteeti isheen natti himatte jechuudha. Dhuguma immoo baay'ee rakkoodha beektanii barichatu rakkoodha. Beeku garuu maaliif akka dubbadhu tiiktookii kanarra maawuloo osoo deemu jechuudha viidiyoo baay'ee gaddaan guutamee dalagame tokkon argee viidiyoo obboleettii tokko jechuudha. Mucayyoo kana wajjin waliin beeknu isheen kan jirtu biyya biraati ani kan hin jiru biyya biraati. Viidiyoon suni baay'ee garaa na nyaate jennaani laphee nama cabsa. Seeneetiin koomentiidhuma haamilee namaa jajjabeessu wayii barreesseen bira darbee jechuudha. Achi mucayyoon sun kallattiidhumaan keessaan dhuftee na dubbiste. Obboleettii daraa bilbila keenaa kenni keessaan si dubbisuun barbaadaa naan jette. Akka isheen rakkoo keessa jirtu durumaayyuu hubadheen jira. Viidiyoo sanarraa jechuudha. Achumaan lakkoofsa koon kenneefi dhuftee yeroo dhuftu nulfaata dhugaa rabbii. Maal isinitti fakkaate nama wajjin jiraachuudhaaf rakkoodha. Nama malee jiraachuufis rakkoodha. Maal jetti seetanii? Nulfaata dhugaa rabbii. Mucayyoon kun Dubaayii jiraatti. Waggaa lama hojjettee maatii isheettidha kan isheen maallaqa ergite jechuudha. Maallaqa waggaa lama maatiitti ergite. Waggaa lama booda akka carraa sooshaal miidiyaa kanarraan nama wajjin wal baratti. Nama wajjin wal bartee haasaa ji'a 6 keessatti nama kana wajjin hariiroo jaalalaatii walii galti jechuudha. Sigalee ati kootii ati ani kan keetii waan akkasii. Akkamitti immoo amantee yoo jettanii ani jireenyaaf ansi barbaadani nama akka isa kaanii sobee faayidaadhaaf namatti dhiyaatu miti lakki shakkite jennaan obbolaa wal barsiisnaa. Yommuu barbaachisaa ta'e maatiirreen jaarsa maatiitti ergine maatiin irree akka wal baranii taasisnaa jedhee waan hundumaa bakka asii achi fidee mucayyoo kana amansiisa jechuudha. Gaafa inni amansiisu turtii baatii 6 booda jechuudha. Bakka nama akkasitti iftoominaa haasa'u nama akkasitti maatii wal walaa baruu jaarsan erga jedhu akkamittan shakka kan jedhurraa mucayyoon guutummaa guutuutti isa duraa maatiitti ergitu achirraa kuttee mucaatti galagalchite jechuudha. Mucaa sanarratti maallaqa erguu eegalte jechuudha kallattiidhumaan. Isin galee achi inuma ergitii maal goota jettii maalirra gahee jettii lafa iddoo akkasiitii biteera mana ajaa'ibaa mana baay'ee bareedu irratti ijaaraan jira waa tokko yaadda'iin jedha birrii irrumaa elma isheen inuma ergitii irrumaa elma. Osuma kanaan jiranii mucayyoon waggaa 8 fixxe. Isin galee ilaalagaa waggaa 2 fi ji'a 6 kaastee isumatti ergite jechuudha.
Isinii galee waggaa 2 maatiitti ergite ji'a 6 jidduutti haga walii galanitti isa wajjin haasoftee egaa akka ji'a 6 sanis waanuma hambifatteettu hin qabdu saanuu jechuudha. Miindaa yeroo fudhattu waan tokko dumbulloo tokko harkatti hin hambifattu hundumaa isarratti ergite jechuudha. Achi gaafa waggaa 8 fixxee egaa dadhabeeraa. Egaa silaa erga manni ijaaramee erga lafti bitamee erga manni ijaaramee erga waan hundumaanuu guuttee anis gara biyyaan dhufaa waanuma ta'e biyya keessatti hojii eegallee wajjin jiraanna. Nan dadhabee egaa biyyi ormaa nagaa nan dhufaa jettee taasofti. Isinii galee egaa isa duraa jechuudha. Isa duraa yeroo iimoodhaan waliin haasa'anii viidiyoo koolii yeroo waliin haasa'anii maal godha seetan lafan ani jiru neetworkiin hin jiru viidiyoo nan mul'isu jedheeti kaameraa ofirraa galagalchee dukkanatti achi qabee ishee wajjin haasa'aa ture. Waan isinitti agarsiisu ilaalaa dara. Suuraa jechuudha. Suura keessaan walii erganii ittiin wal janajjanaa turan illee jechuudha. Suurri isa ibsu tokko keessa hin jiru. Namaatii kan inni itti ergaa ture. Suuraa namaas hin jedhee sooshaal miidiyaa irraa buusee itti ergaa turedha jechuudha. Namni suni maalummaa nama sanaa hin beektu jechuudha. Namni sun of dhoksee dukkana keessa isheerraa nyaachaa ture jechuudha. Argitanii ijoollee? Waanuma tokko hin beektu jechuudha. Amma galtee ammatu nama kanarraa galtee qaama seeraatiin gaafachuudhaaf homaa waraqaa ragaallee hin qabdu. Isinii galee gama bilaak maarkeettiidha akka isheen itti ergaa turte. Maaliif ijoolleen hundi keessan hin beektu achiin kaffaltiinsaa ol kaa'aa jijjiirraan ol kaa'aa waan ta'eef achiin ka fayyadamtu ijoolleen hundumtuu. Irra caalaan ijoolleen achiin ka fayyadamtu jechuudha. Waan tokko waanuma mucaa kanattiin argitee ittiin barbaaddee waa jetturree hin qabdu jechuudha mucaan kun. Dhumarra maaltu ta'a gaafa isheen nangalaa dhagaa'u dhufuu fi nagaa gaafa isheen jettu waggaa 8 fixxee ishee giiftii koo nagaan kottu. Siin arguu caalaa wanti na gammachiisu maaltu jira biyya lafaa kanarra. Nagaan naaf kottu jedhee osoo waan tokko afaan dabaatti hin dubbatiin bilbila isaa wajjin haasa'ee irraa cufatee jechuudha. Irraa cufatee isheenis raftee ganama gaafa kaatu wanni isheen isa wajjin itti haasoftu hundumtuu bilookii ta'eera. Argitanii? Bilookii ta'eera jechuudha. Daaraa nyaachisee bule. Maal gootiree? Maaltu ishee haa nyaatu? Eessa ofaa geessitu? Lafa lixximoo samiitti ol baatimoo garamaa dhaqxu? Mee yaadaa? Mee yaadaa mee kana? Akkam gooti? Innaa mucayyoo kanaa hagan danda'u jechuudha. Jechuun asumatti of ajjeesamoo asumatti of ajjeesee sareen naa nyaattumoo maatii kootti galee of ajjeesee isaan reeffa koo awwaallatanii maal na gorsitanaan jette dhugaan biraa waa tokko naan hin jenne. Egaa amma jechuun haganatti dhaga'amu haga yaada koo isheetti himee ishee gorsee isinoo maal jettu mee intala kana obboleettii kana maal jettu dubbifachuu dandeessee koomentii yaada qabdan yaada bareedaa kanarratti yaada hamaa hin kenniiniif hin barreessinaa daraa keessan hin miidhamti. Durumaa miidhamteetti waan ta'eef hin miidhamti waan ta'eef yaaduma gaarii barreessaa maal jettu ergaa akkamii dhaamtuufi. Kanaan isiniin jedhaa YouTube chaanala kanaaf warri haaraa taatanii maatii nuuf ta'a. Warri immoo nu jajjabeessitan galatoomaa. Koomentii, laayik, sheerii gochuullee hin dagatinaa. Nagaa qabaadhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Of eeggadhaa.